Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shamarka huni buliyantii kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota mukaalid ani haadhoo baganagaan dhuftan isiniin jedha hundi keessanii nooraa qaqqaalii wantoo jirra jirtoo isiniin jedha baga ooltanii bultanii ooltanii isaa kana geettan isiniin jedha hundi keessanii ammallee rabbiin isin haa jiraachifatu. Buleeyyantii ni jirra huna ni jirra jedhe jirra hundaa baachaa dhiyaa caaluun jirra kuna hundaa baachaa innaa illaa wa innaa ilayhi raaji'uun wallaahi waan hedduu tokko nama rifachiisu waan baay'ee tokko qalbii nama cabsu wanni ijalleen argaa jirru wanni dalagamaa jiru jechuudha. Subhaanallah waan hedduu tokko nama gaddisiisati. Wallaahi laaluu dadhabe viidiyoo sanii laaluu dadhabe ani akka mataa kiyyatti jechuudha. Obboleeyyantiin tana badii tokko malee namni osoo badiyyuu qabaate dhugaa odoo badiyyuu qabaatu taate ilmi namaa dhiisaa bineensayyuu akkanatti hin ajjeesan. Zabana duraanii amma garuu zabana mootummaa keenya Abiyyi Ahmadiin akkatti ilma namaa raasarratti fudhani. Baay'izamuu jechuun ka biyya bulchaa jiru mootummaa biran na fakkaatayyu. Mootummaan baadiyyaa bulchuu fi akka katamaa Addis Ababaa fi Adaamaa bulchu ka biraati. Addaan na fakkaata mootummaan kunniin gara na fakkaata. Maaliifuu Abiyyi baadiyyaa quban qabu. Karatti xurree of yaachee of dura laalu san malee jechuudha. Finfinnee san malee Addis Ababaa jechuudha. Addis Ababaa malee of durachi maalaalee quban qabu hin argu. Gaarii argitanii gaariin gara tokkicha laala miree akka inni gamaa gaman laallee gara tokkichatti inni hunoo maalidha waa itti godhan sani gara takkitti ilaala xurree takkitti jechuudha. Gamaa gaman of biran argu karaa takkitti qabate san deemuu malee Abiyyi amma akkas ta'e. Addis Ababaa tana isii takkitti malee 4 kiiloo san seeni 4 kiiloo san bichaa laalaa jira inni isaa fi fardi tokko jechuudha. Mootummaan keenya fi fardi tokkicha maaliifuu biyya mootummaan jiru keessatti ilmi namaa nama dhiisaa mirgi bineensatu hin kabajama. Garuu biyya keenya keessa wanni akkasii hin jiru. Inni Addis Ababaa haa kunuunsu. Duraas hin jedhee akka farda gaarii jechuudha. Gaarii akka inni magaalaa keessa gamaa gaman hin deemne gara tokkichatti filafiitii bichaa laalchisanii oofan sani itti waa diranii. Gaarii sanii fi mootummaa keenya tokkicha. Akkasii warri deeggartoota isaallee natti naarina wallaahi waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu onnee nama cabsuudha. Maatii biratti haadha garaa haadha dhaltee biratti abbaa biratti obboleeyyan isaa biratti gadi fuudhanii yoo ilma xiqqaa kana ganaa lafaa dhufaa kana gadi fuudhanii akkati harkis hin diduu itti achi qabee teessisee haala mijeessee akkasitti dhabu sani haadhachoo isaa garaan maal ta'a. Haadha tana wayyoo garaa isii kana. Idimi likkii keessaan bahu mataa keessaan baane zabana Abiyyi jetti laal. Zabana Abiyyi san ajjeesan ilma kiyya. Garaan nama gufata wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Zabanuma kam keessa akka jirru hin beeku ilmi namaa jechuun kunu yaa rabbii kiyya viidiyoo har'a bullu boru viidiyoo bira arginaa boru viidiyoo maaluma akka jechuun garam addunyaan tun garam akka deemaa jirtu bichaa na dhibeani. Wallaahi aziim garam akka deemaa jirtu. Keessattuu Itoophiyaan biyyi titeenna sun jechuudha biyyuma teennaa jennuun osoo waan namarraa dhiqabnu taate ofirraa dhiinee waakkanna. Garuu ofirraa dhiinee waakkatuu hin dandeenyu. Yaa gara jabeenna ilma namaa. Yaa gara jabeenna ilma namaa.
nama wajji dhalate dhiisaa namni jechuun nama wajjin dhalatin iyyuu ilma namaa akka horiitti hin gorra'u. Akka horiitti hin gorra'u. Horii yoo gorraatanii albee qara qabduun gorra'an azabinaa jedhani. Garuu kenna kuni irra dhaabanii mancaa goggogaa kanaan ilma namaa gorra'ani. Akka waan yaa rabbi shookiyya. Yoo nafseen jiraanne ganaa waa hedduu argina. Dhugaa dubbatuuf nafseen jiraanne taanaan ganaa waa hedduu argaa jirra. Yaa rabbii kiyyati nutiisi. Yaa rabbii kiyya uummata akkatti biyya keessatti dararamaa jiru kana ka gabbayee ol deebii gara dhabe ka guyyaa bosona keessa oolee halkan gara manaa galu. Yaa rabbi bakka hunda wal gahe mushkilaan kun rakkoon kun bakkuma hunda wal gahe guyyaa bosona oolee halkan manatti galla jedhani. Yaa rabbii kiyyati birmadhuuf uummata keenya. Yaa rabbi saba keenya akkatti dararamaa jiru kanaa birmadhuuf. Waan biraa akka isaanii godhuu hin dandeenyu humna qabaannee humnaan isaan hin gargaarru. Dandeettii qabaannee dandeettii teenya saniin isaan hin gargaarru. Yaa rabbi obboleeyyan xiyyaadhaaf abbaa keenya. Yaa rabbi uummata akkatti rakkataa jiru saba akkatti rakkataa jiru kana bira dhaabadhu. Dhiiga isaanii oolchitee hin bulchine yaa rabbi ati baasiif. Yaa rabbi dhiiga isaanii ati baasiif. Yaa rabbii kiyya isaan humna hin qabne ka humna qabu akkatti itti taphata yaa rabbi humna teetiin. Warra akkatti uummata zallamaa jiru kana nurraa kaasi. Yaa rabbi warra akkatti uummata zallamaa jiru kana nurraa kaasi. Wallaahi al'aziim garaan nu gubate. Garaan nu gubate laa ilaaha illallah. Maaltu akka deemaa jiru biyya keenya keessatti hedduu nama ajaa'iba. Waan hedduu nama cinqu tokko obboleeyyan tiyya wallaahi al'aziim. Garam akka deemaa jirruu fi maal akka ta'aa jirru ilmi namaa sila jechuun yaani ani amma akka kiyyatti lukkummaan qalamtee dhufu sanaayyuu cicciruu hin sodaadha. Dhugaa dubbatuuf garuu ilmi namaa walitti cakkane walitti garaa jabaate akkatti dhaabbataa kana walitti sibiila walitti qabanii wal fixani. Akka walitti gachiibsanii wal qalani. Yaa rabbi akka uummata keenyaa baasati. Yaa rabbi kiyya oolchitee hin bulchine. Yaa rabbi dhiiga obboleeyyan teenyaa baasi. Uma dubbatanii uma dhiisan irraa mataa miilli nama wallaalchisa. Subhaanallah. Maal akka isaan argatan bichanna dhibee yoo akkatti nama ajjeesan kana yoo akkatti nama lafarraa fixan kana maaluma isaan akka argatani. Maal akka argatanii bicha biyya mootummaa hin qabne. Biyya mootummaan zaalima. Wallaahi rabbi mootummaa kana gahee nurraa haa kaasu dandeettii isaatiin. Mootummaan wanni jira taa'uuf mirga uummataaf mirga saba isaa eeguudhaaf aangoo inni qabatee taa'uuf. Kennammoo mirgaa miti bitaayyuu hin beeku. Ajaja namaatiin bulana fakkaata namichi. Kuni dhama'aan gaarii xurrii takkittii qabatee deemu. Kayoo duraa eenyu namichi isa duraan gorraa ka'e san ija takkitti dagaree ijji isaa takka argitu bichaan dalaga jedhan. Kuni kasantaru dhufe. Baay'ee namichi sun nama barumsa qabu laala. Dhiiga uummataa kan naquu diddaa aangoo harka ofiitiin fuudhee ofirraa sarakkafe. Gaafa abiyyiin aangoo qabatu sanii wallaahi biyya jiraa uummanni gammadee ilma Oromoottu aangoo qabate. Jaraan akka dhiigaa kanatti wallaalanii halkan guutuu rafuu didanii dhiichisaa bulanii uummanni gammachuurraa kaka'e jechuudha. Garuu gammachuu san deeme daaraa bishaan itti jigee godhe abiyyi. Abbaa isaa jalaa isaa haadhaman. Waan hedduu nama gaddisiisu uummanni suni ka'ee isaaf dhaabatee isaaf halkan san gammachuu addaa kana ibsataa turre. Hin turre oolee hin bullee gammachuun sun deemee suutuma suutan harka jalaatiin gara gaddaa deebi'e.
maal isaanii qaba yoo uummata kana waan uummanni kun barbaadu gaafiin uummata kanaa deebi'ee faayizawee ammallee biyyiitiin ganaa mashkilaa hedduutti deemaa jirti. Kuunillee aangoo ofiitiif deema malee namaa waa godhuuf miti. Marri isaatu aangoo ofiitiif fiigaa jira. Rabbiin waan ofii jaallatu nama ofii jaallatu nuu haa filatu. Dhugaa hedduu nama gaddisiisaa obboleeyyan tiyya biyya teenya tana. Rabbiin hamtuu isirraa haa qabu. Dhiiga obboleeyyan teenyaa Rabbi haa baasu jedha. Bakka jirtanii du'aayii godhaame. Wallaahi Rabbiin dhiiga obboleeyyan teenyaa lafa hin balleessine. Dhiiga warra akkatti gachiifamee akka horiitti qalamee kana Rabbiin oolchee hin bulchine ammatti nuu haa baasu nuu haa agarsiisu. Garaa haadha dhalte way garaa haadhichoo dhalte. Isii dhiisanuyyuu warra akkatti taru kuni garaan kenna ibiddi nutti qabate. Isiin hoo maal taati laata? Haati duratti fidanii ilmoo isii duratti fidanii sibiilatti qabanii ija isii duratti dhayan maal taati laata? Rasaasa ibidda kanatti dhayanii yaa ilma haati isaa waa hedduu jira wanni hin dubbatamne. Maal godhani gaafa mootummaa of dura malee gabaa gamana ilaaluu hin beekne yaaduu hin beekne waan akka sammuu yaaduu hin qabne nurra kaa'ee garaan keenya nu gubate. Obboleeyyan tiyya jabaadhaa du'aayii godhaa biyya keenyatti isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.